Gidaajo jedhama. Jaarraadha balbalti tiyyaa gosti tiyya gidaajo. Balbalti tiyya jaarraadha gosti tiyya gidaajoodha. Kan haadha tiyyaa maqaan haadha tiyyaa Mariyama Haji Ahmad jedhanii hangafa isii argatanii abbaa maroo jedhaniini Mariyaa takka Mariyama Haji Ahmad jedhanii abbaan haadha tiyyaa waggaa 100 hanga irraanii jiranii isaan haakaayyuu. Haati tiyyaa walashee asli kattoo walasheedha. Abbaan kiyya ammoo jaarraa gidaajo. Gidaajaan gosa tiyyaa, jaarraan balbala tiyyaa. Abbaan kiyyas kan dhalate achuma handhuura roobee naannoo roobee sana achuma dhalate. Kana taanaan maashaallah. Akka 202 itti qabaayu. 100 bichaa osoo hin ta'in 2 jala darba. Akka 202 itti qabaayu. Maashaallah. Sheekhaan akka ajaa'ibatti of nu ibsee jira galatoomii. Mee sheekhaan ijoollummaa isaa akkamitti dabarse? Maal irratti dabarse? Sheekhaan ijoollummaa isaa kan dabarse dursa qaraati irratti barumsa irratti. Xiqqeennaan abbaan kiyyaa qabsoo Oromootiif jedhanii narraa deemanii garuu ani abbaa kiyyan beeku ni dhagaye malee anaa xiqqaadhaa deeman. Osoo isaan jiraatanii rabbi haa araaramu na dhufanii isaan hin beeku. Xiqqaadhaan dabranii eega xiqqaan narraa dabranii haati tiyyaa jabduudha. Har'as waxxaatii fakkaatanii ijoolleen 4 keessaa hangafni isaanii waxxaatii fakkaatanii aanan duriitu keessa jira. Waan durii kana keessa jira. Maarree isaantu qaraatii na kennatee barumsas na kennatee sadarkaa kanarra sababa ummaa haadha tiyyaa ummilee tiyyaatiin as ga'ee wayitiin yatii ijoollee 5 qabna. Abbaan kiyya ijoollee 5 qabanii ijoollee 5 tana isaantu guddisaa. Yeroon qaqal'inna yeroo san namni martuu qaqal'inna garuu barakat jira. Walii waa kennaa, walitti seenaa, waliin nyaataa akka amma wal nyaatu kanaami walii gammadaa, walii laafaa, walitti laafaa waan jedhaniin haati tiyya wayii qonna qottiiree dubartiin hin qottu. Qonna garuu numa qabnaa. Garii namni namaa qotu hin jiru. Ijoollee tana horii siif haatii siif horii kennadhu akkanatti miidhamtaa waliin itti miidhamee waliin itti cabe. Abshir. Abshir sheekha. Waan bareeda irratti si onna godhan abshir wallahi. Rabbi umrii isaanii si haa dheeressu. Akkasan ture jechuudha. Abshir. Tole namni yeroo waa'ee faamiliitii fi bikka amma dhaabbatu gahee eessaa akka ka'e yeroo yaadatu namni hundi miira keessa galaa. Haramaan wal qabatee tole mee sheekhaan jalqaba quraanaa eenyu irratti qara'ee eessa irratti aliif jedhee barate? Sheekhaan isin irratti barattan eessa eenyu jedhaman? Jalqaba namni irratti quraana qara'ee sheekotii hedduu jalqaba irratti Sheek Muhammad Hussein Shaffilaa jedhanii bakkuma haati tiyyatti dhalatte luuboo qottotti dhalatanii maanguddoo qadiimaa imaama masgidaa handhuura roobee yookaan bakka baabiitii har'as ni jiranii. Rabbi umrii isaan haa kaayu. Imaama masgidaati isaan irratti qara'e. Abbaa kiyyatu
irratti qara'e. Fiqiillee kitaaba fiqii wahiillee jira fiqiillee isaanirra qara'e. Fiqiillee isaanirra qara'e. Ta'a inni binni ana oona jedhan san isaanirra qara'e. Egaa ammootiin isaan dadhabanii qaraatii kana nama biraatti dabarsanii Sheek Yunus jedhama dhalataa ganda Gidaajaati. Abbaan isaanii mu'azzina masgidaati. Abbaa Batuulaa jedhanii Sheek Yunus irratti qara'ee egaa Sheek Yunus irratti qara'ee booda ammoo Sheek Arab jedhanii arras ganda keenya jiranii naannoo Roobee Sheek Arab jedhanii isaanirratti qara'ee eengana ammootiin achitti Sheek Abdulbaasitii kana biratti faxina ture. Sheek Yunusii lammaffaa irratti qara'ee biratti illee faxina ture. Sheek Yunusiin biratti daa'imummaan osoo qara'u namni darsii ijoollee qaraasisu ana namni nashiidaa mootiin ijoollee jechisiisu ana waytii deemanillee ijoollee qaraasisinaan jedhan Sheek Yunus ufii kanarra umriin gurguddaa jira ufii garuu anatu ammoo darsii qaraasisaa shaxxee wayii 5 qaban isaan shaxxee kana ufii murannu isaan muran ufii murannaa yeroo hin dabarsinu shaxxee kana na bira kaayanii shaxxee kana oliin fuudhuan yoo deemanii na dhiisanii deemanii nashiidaa amma ani isiniin jedhu kana Sheek Yunus irraa qabadhe. Sheek Yunus irraa qabadhe nashiidaa biraas kan dabaladhe Sheek Abdulbaasitii Afreessoo irra qara'e kana kawaadaa shalalii qubatan kanarraa nashiidaa hedduudha qaba isaanirraallees katabadhee jira. Yeroo Sheek Abdulbaasit sanillee namni darsii ijoollee jechisiisu ana namni yeroo iidaa duratti bahee quraana qomatti qabadhe uummatarra qara'u ana namni nashiidaa jedhu ana yeroo san saantimii 2 fuula namaa darbanii waan namaa guuran san akkasuma qabee saantimii akkasuma keessaan affanii sheeka kiyya kenna sheeni kiyyallee osoo bara keessaa affanuu danda'a beeynu malee waan kanaa quban qabu malee sheeni kiyyas akkasumatti fuudhanii ifaajee qabdanaan hin jedhanii saantimii 2 akkallee namni